Aappii lama kan saffisa jabaan intarneeta isin fayyadu warroota Suudi Arabiyaa keessa jiraatanii fi warroota biyya garaagaraa keessa argamtan. Aappii kana lachuusaatu pilaastoor keessa argattanii akkasumattuu nafaana tura. Yooyaa ashama harka fuunee isiniin jechaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan Oromoo kana kaabaa kibba baadiyyaatti argamtan hundi keessanuu kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala kiyyaa warra argamtan hundi keessanuu guyyaa har'aa aappiilee lama isinii qabadhee dhufe. Aappiin tokko torban kana keessa saffisaan hedduu karaa sooshaal miidiyaatiin yuutuubaroonni garaagaraa agarsiisaa jiranii ani immoo kanuma wal fakkaatu aappii VPN Pro jedhu kanan qabadhee dhufeeni. Lachuutu isinin garsiisaa nafaana tura isinin jedha. Warroonni amma dura gara chaanala kiyyaa hin dhufin anaa dhufu kottaa subscribe godhaa, like share gochuun dagatinaa isinin jedha. Warroonni dhuftanis immoo anaa dhufu baga nagaan dhufta isinin jecha YouTube kiyyaa Adam Tuubee kan jedhu kana gubbaa haaratti akkuma argaa jirtan kana Adam Tuubee yoo jettan argachuu dandeessanii liinkiilee kiyya karaa garaagaraatiin maxxansaa waan jiruuf achirra cuqaastanii barnootan gadhiisuu argachuu dandeessanii isinin jedha. Yoo isin fayyade like share subscribe gochuun dagatinaadha. Aappiileen kuni pilaastoor keessa argattanii Google pilaastoor keessa argattanii ka jalqabaa kananini ka jalqabaa kanas isin garsiisaa barnoota kiyyaa waliin nafaana turaan isinin jedha. Kuni akkuma beekamu VPN jettanii qubee guddaa jechaadha. Qubee paayoo gootan karaa pilaastoor Google pilaastoor keessatti argachuu dandeessanii jalqaba. Amma aappiin ani isin garsiisu kana kan amma itti fayyadamaa jiru kuni asirra naa dalaguu waan ta'eef jechaadha. Fakkeenyaaf amma kana argaa jirtanii kuni narratti ammaaf dhaabee jira jechaadha. Mee YouTube keessatti akka mirkaneeffataniif jechaadha. Kun amma dalagaa hin jiru jechaadha. Saffisa isaa haalaan jabaadha. Kuni kan ani har'a argee akka mataa kiyyaatti jechaadha. Kunoo akkanatti dalaga. Ulaagaa waa tokko isin hin gaafatu. Wanni isin gaafatu konnaaktii asuma godhuuf jalqaba. Pilaastoor keessaa aappiin kun maqaan isaa wal duraa duubaan jira. Akkuma asirratti argitan kana qubee baa fi daa wal gootaniiti. Ergasii irraa garsiiktanii VPN gootanii Proomiyoo gootanii kan lammataa argattanii yookaan walumaanuu argachuu dandeessanii jechaadha. Kunoo kana lamaanii jechaadha. Kunoo aappichi kana lamaanii walitti aanee kan argamu jechaadha. Ergasii erga install godhataniin booda open gootanii keessa seentanii ani amma ka jalqabaa kana jechaadha. Moon akkuma silatti YouTube isin garsiise YouTube kiyya amma akka dalagu argitanii shabakaan isaa saffisaan dalaga. Warroota Suudi Arabiyaa keessa jirtaniif kunoo akkuma argaa jirtan kana chaanaalii kiyya warroonni amma dura subscribe godhe subscribe gocha isinin jecha barnoota amma dura gadhiise yoo irraa fayyadamtan daawwadhaa isinin jedha. Kana ka amma itti fayyadamaa jiru kana jechaadha. Yeroo banattan waa tokko isin gaafatu wanni isin gaafatu qofa shari'aa keessaa qabdan garuu shari'aan keessaa qabdan ka duwwaa ta'uu qaba. Intarneetaa fi majjana garaagaraatti hidhamuu qabu. Yoo mobaayilii ta'es sawaa ta'es kunoo akkuma argaa jirtan kana asirratti qastii tana tuqxan jechaadha. Qastii tana irratti cuqaastanii ergasii erga akkana tuqxanii isinii baasa. Mobaayilii warri qabdan firii mobaayilii bakka jedhu kana warri sawaa firii bakka jedhu kanas warri zayiniillee akkasuma jechaadha. Kunoo warra zayiniillee asii warri jaawwiillee akkasitti dalagaa jechaadha. Ergasii bakkuma tana konneekti gootan. Bakkuma tana konneekti qofa gootanii argaa jirtan as jalatti daqiiqaa ol lakkaa'ama malee gadi lakkaa'u. Aappiileen gariin amma sa'aatii dheereffatan. Kun ka jalqabaa ka ani har'a argee ka lammataa immoo ka amma baratamee namni hedduun itti fayyadamaa jiru kana jecha. Kun immoo yeroo jalqaba buufattu qastii asirraa tana bakka amma xiyyeetu irra godhee isin garsiisa. Kunoo asirratti seentanii jalqaba bakka tana update godhuun isinirraa eeggamaa jechaadha. Erga bakka tana update gootanii ani waan hin godhee jiruufu asitti ka gubbaa haaratti bakka lama dalagu inni amma bakka lama dalagaa kunoo tokko kana jecha. Kana lamaan irratti dalagaa garuu Kanaadaa kana jedhu irratti kan irra isinii dalagu jecha service lakkoofsa godhan Kanaadaa kan jedhu kanarratti. Ka jalqabaa asitti bakka kana seentanii saanduqa kana keessa seentanii masmara keessaa qabdan san irra kaayatanii mobaayilii warra qabdanis warroota biyyoota hedduutu as keessatti argama. Mobaayiliis zayiniis sawaallee akkasuma qaba jechaadha. Fakkeenyaaf ani amma ka mobaayilii haara dhahadhan jira. Yoggaa akkanatti gootan lakkoo waan isin lakkaa'uu qaba jechaadha.
as jalatti kiyyarra garuu hin fiduu jecha kiyyarra waan hin finneef himee singarsiisa. Kunoo akkanatti isinii fida kuni yeroo irra cuqaaftan daqiiqaa 9 sekondii daqiiqaa 10 isinii fida asirra dhahattaniifa sa'aatii dheereffattanii jechaadha. Sa'aatiin isaas yoo dhume isin jalaa dhaabbataa garuu akka kiyyatti kana caalaa kunis intarneetii isaa haalaan saffisaa gabboodha. Kuni garuu akkuma argaa jirtan kun aappiin kan lammataa saffisisaa haalaan ol ka'aadha. Wahuma barbaadan yoo fayyadamtan saffisisaa haalaan utaalaa jechaadha. Akka waan intarneeta qulqulluu qabu malee akka waan intarneeta akkuma argaa jirtan kana saffisisaa haalaan cimaadha jechaadha. Aappii dhuma feetan itti fayyadamuu sooshaal miidiyaa barbaadan itti fayyadamuu dandeessanii akkasumas immoo waan aappii kanarraa rakkattan hordofuudhaaf kaampaanii aappii kana oomishe hordofuudhaaf karaa salphaa jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana telegiraama jalqaba yeroo seentan telegiraama isaa isin baasa jechaadha. Telegiraama isaa isin baasa. Inni kun yeroo jalqaba seentanii telegiraama isin baasa telegiraama isin irra cuqaaftanii daayirektii telegiraama san kaampaanii isaa keessa isin galchaa jechaadha. Waan kaampaaniis waan guyyurraa asirratti haaromsu akka isin hordoftan isin gaafata jechaadha. Waan garagaraa biyyoota adda addaallee irratti dabalachaa deema jechaadha. Kunis immoo akkasuma kun immoo WhatsApp fi telegiraama qabaa. Kunoo sarara kanarratti akkuma argaa jirtan kana bakka kanatti kunoo kun telegiraama isaati kun WhatsApp isaaniiti jechaadha. Daayirektii fakkeenyaaf telegiraama isaanii keessa seenaa waan isaan guyyurraa gallakkisan waan isaan guyyurraa gallakkisan asirratti as jalatti argatanii jechaadha. Gruuppilee WhatsApp isaanii egaa gruuppii haa ta'u hin beekanoo gruuppii mataa isaanii qaban jecha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana gruuppii mataa isaanii qaban. Kunoo jooyin gootanii seentanii gruuppii isaanii san keessa jechaadha. Ergasii waan adda addaa yeroo haaromsanii asirra isinii gadhiisanii as jala hordoftanii isiniin jedha. Warroonni aappii kana immoo buufachuu hin beekne karaa telegiraama kiyyaa dhuftanii daayirektii achirra isinii kahaa irraa cuqaaftaniitu buufattanii jecha karaa salphaadhaan liinkii isaa yuutuubii kiyya jala isinii kahaa achi keessa seentanii cuqaastanii telegiraama kiyya jala keessa seentanii argachuu dandeessanii jechaadha. Kunoo fakkeenyaaf amma kunis wanni keessa jira jechaadha. Kunoo telegiraama kiyya argachuuf qasti tana cuqaastanii qasti tana waggaa cuqaaftan liinkii isaa as jala isinii kaaheen jira jechaadha. Liinkii isaa as jala isinii kaaheen jira asirra cuqaastanii telegiraama kiyya keessa seentanii daayirektii achirraa buufachuu dandeessanii aappii kanaa isiniin jedha. Galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheer godhaa akka namoonni hedduun karaa intarneetaatiin hin rakkatanii akka itti fayyadamanii ani asirratti viidiyoo kana waraabuudhaaf faayidaa tokkollee itti argadhu hin jiru. Faayidaan ani argadhu yoo namni waa intarneeta rakkatu irraa itti fayyadame faayidaa guddaadha. Sanumaaf jecha waan akka nama qaqqabuuf jecha laayik sheer gochuun dagatinaadha. Galatoomaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.